Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Ibsaan jedhama. Qeensa keessan qaqqabdanii yookaan ilaaltan ta'ee sarara adii baatii yookaan ji'a fakkaatu arguu dandeessu. Jijjiiramni hammaa fi halluu sarara adii qeensa keenyaa irratti arginu maal akka dhukkubsanne qofa osoo hin taane maal dhukkubsachuu dandeenya kan jedhus beekuudhaaf nu gargaara. Kanammoo dursanii beekuun of eeggannoof nu gargaaruu danda'a. Egaa qabxiilee asii gaditti isiniif kaasuu ilaaluudhaan fayyaan keessan maalirra akka jiru beekuu dandeessu. Inni dura qeensa quba xiqqooti. Qeensi quba keenya xiqqoo irratti argamu sarara adii qabaachuu hin qabu yookaan sarara adii irratti arguu hin qabnu. Sararri adiin quba xiqqoo keenya irratti argamu kalee mar'imaan xiqqoo fi onnee wajjin wal qabateedha. Kanaaf sarara adii hammaan guddaa ta'e quba keenya xiqqoo irratti kan arginu yoo ta'e dhiibbaa dhiigaa hamaa ta'uu akka danda'u beekuu ni dandeessu. Inni lammaffaan qeensa qubeellaati. Qeensa keenya kana irratti sarara adii arguu kan hin dandeenye yoo ta'e yookaan baay'ee kan dhugate yoo ta'e rakkoo daakamuu nyaataa ta'uu danda'a. Inni sadaffaan qeensa jidduuti. Qeensi jidduu sammuu, onnee fi ujummoo hafuuraa wajjin wal qabata. Quba kanarratti sarara adii kan hin argine yoo ta'e rakkoon sochii dhiigaa fi dhiibbaa dhiigaa jiraachuu akka danda'u eera. Inni biraa immoo qeensa akeektuudha. Rakkoon qeensa kanaa wajjin wal qabatee dhufu mar'imaan xiqqoo fi dhibee mormaa olii namatti hin daddarbine wajjin wal qabatee sararri adiin kun baduu yookiin hir'achuu danda'a. Inni dhumaa immoo qeensa guddaadha. Rakkoon quba guddaa irratti arginu fayyaa yookiin dhukkubsachuu hadhooytuu fi sombaa akeekuu danda'a. Sararri adiin kun namoota baay'ee aarsan irratti argamuu dhiisuu danda'a yookaan immoo namoota baay'inaan sigaaraa, shiishaa fi wantoota garaagaraa aarsan sararri kun quba isaanii irratti argamuu dhiisuu yookaan immoo baay'ee kan hin mul'anne dhokataa ta'uu danda'a. Egaa qabxiin biraa immoo sarara baay'ee guddaadha. Sararri kun baay'ee guddatee kan jennu tokko sadaffaa yookaan sanaa ol yoo ta'edha. Sararri kunis baay'ee kan guddatu yoo ta'e rakkoo onnee fi ujummoo hafuuraa akkasuma immoo dhiibbaa dhiigaa salphaa ta'edha. Sararri baay'ee gurguddaa ta'e atileetotaa fi namoota sochii qaamaa guddaa yookaan immoo namoota shaakallii qaamaa godhan irratti guddatee argamuu danda'a. Kanaan ala namoota shaakallii qaamaa homaatu hin goone irratti kan arginu yoo ta'e dhiphinaa wajjin wal qabatuu danda'a. Sararri adiin guddaa ta'e tokko sadaffaa ol quba keenya haguugee kan jiraatu yoo ta'e rakkoo onnee yookaan immoo ujummoo hafuuraa wajjin wal qabatee nurratti uumamuu danda'a. Kanaan ala immoo namoota atileetota, namoota sochii qaamaa baay'ee ta'e yookaan immoo sochii qaamaa dadhabsiisoo ta'an godhan irratti sararri kun guddatuu danda'a. Inni biraa immoo sarara xiqqoo fi baay'ee hin mul'anneedha. Sararri xiqqoo fi baay'ee hin mul'anne hir'ina dhiigaa fi sochii dhiigaa dadhabaa akka qabnu akeekuu danda'a. Kunis hir'ina aayiranii fi viitaamin B12 ta'uu danda'a. Inni biraa immoo sarara gonkumaa hin argamneedha. Sarara kana ijoollee xiqqoo irratti kan hin argine yoo ta'e rifachuu hin barbaachisu. Adeemsa keessaa ijoolleen yeroo guddattu, yeroo umriidhaan dabaltu sararri kun yookaan immoo sararri adiin quba jalatti argamu kun irratti uumamuu danda'a. Uumamaan waan uumama keessa dhufu waan ta'eef garuu namoota umriin gaheessa ta'an irratti kan hin argine yoo ta'e rakkoo sochii dhiigaa ta'uu danda'a. Inni dhumaa immoo sararri adiin quba keenya jala irratti argamu kun halluun isaa kan jijjiiramu yoo ta'e halluu garaagaraa jijjiiratuu danda'a. Kun immoo maal ibsaa, dhibee maalii akeekaa kan jedhu kan ilaallu ta'a. Qabxiilee muraasa asii gaditti kan isiniif ibsu ta'a. Inni duraa sarara daalachaa. Sararri daalachi kan ibsu dadhabbii cimaa yookiin immoo rakkoo daakamuu nyaataati. Sararri adiin quba keessan jalatti argitan kun yoo kan daalachuutu ta'e dalagaa baay'inaan kan dalayidan yoo ta'e dadhabbiin qaama keessan irratti dadhabbiin jajjabaan kan jiraatu yoo ta'e quba keessan jalatti sararri jiru kun
daalachatuu danda'a yookaan immoo rakkoo daakamuu nyaataa ta'uu danda'a. Inni biraa immoo sarara adiidha. Sararri adiin baay'ee fayya qabeessaa fi barbaachisaadha. Namoonni quba keessan jalatti sararri jiru kun sarara adii ta'e rakkoo maatoo kan qabnee fi fayya qabeessa akka ta'e beekuu ni dandeessu. Inni biraa immoo sarara diimaa cuquliisa. Qaamni keenya oksijiinii gahaa akka argachaa hin jirree fi rakkoon sochii dhiigaa akka jiru ibsa. Dabalataanis lolloocuu fi dhukkubbii mataa irra deddeebiin isin mudatuu danda'a. Kan itti aanu immoo sarara roozii yookiin diimaadha. Sochii qaamaa godhuu dhabuu fi rakkoo sombaa akeekuu danda'a. Namoonni yeroo baay'ee taa'icha baay'isanii fi sochii qaamaa hin goone quba jalatti sararri quba isaanii kun diimaa yookiin immoo roozii ta'uu danda'a. Inni dhumaa immoo sarara gurraacha. Sararri gurraachi baay'inaan kan hin argamnee fi baay'ee hamaa kan jedhamudha. Kun immoo qaamni keenya summaawoo ibsa. Kanaaf sarara gurraacha quba keessan irratti kan argitan yoo ta'e daddaffiidhaan gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qaamni keessan akka summaawee kan ibsu waan ta'eef yeroodhaan gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa keenya kanarraa asirratti xumurree jira. Fayyaa argadhaa, fayyaan dhabinaa.